mariin dhibbarraa dhibbatti akka hin milkoofne osoo agartee asii tanaan mari'achaa jiran osoo asii tanaan mari'achaa jirraa jechaa jiranii waraanni guutumaan Oromiyaa keessatti waraanni naannoo Amaaraa keessatti akkasuma naannoo Tigraay keessatti bakkoota garaagaraa keessatti waraanatu godhamaa jira. Kanaaf agartee mariin amma gaggeeffamaa jiru guutumaan guututti hin milkaa'u jechaa jiru jechuudha. Vidiyoolee isiniin dhiyeessu dura laayikii godhaa, sabskiraayib godhaa, yoo dhagahame ni dhagahama ja'atii karaa laayifiitii warri nu hordofaa jirtanii jechuudha. Mucattii takka vidiyoo mucoo takka isinii dhiyeessaa achi booda immoo yaadaan isitti kennadha. Vidiyoo kana dhageeffadha. Itti dhiyaadha. Marroon gidaamii keessa jira. Dirooyinii tokkorra bu'een beeku. Marroo wajjin nam ijoolleen 12 deemanii ijoolleen 12 muxuxedhanii dhumanii marroon garuu hin hafe. Ijoollee jajjabduu taakkiyaansaa jechuudha. Ituu namni akkamitti meenatti himee daraa waaqamee kana natti maameessin. Waan kun waatu jira. Lakkiin waan kun nagamini. Ijoolleen 12 ijoollee citii beektu dhagaa ijoolleen 12 muxuxettee dhumte. Yeroo ani kana gadi ba'ee Facebookiitiidhaan dubbaduu hin maraatu jechuudha akka maraatu. Maa Oromoon dhumaa jira meenatti himee. Amma immoo shurrubbee kana immoo argiteetta naqajaa kan isaan giddu galeessa deemanii sanyii to'annaa malee jedhanii kan isaan lola hamaa kan isaan geggeessan. Sumaaleef Itoophiyaan waan wal lolan sitti fakkaata malee dhuguma namni dhagaa boraafatu lamaan waan lolan illee miti jechuudha. Faqqadaa isaan lolan kun faqqadaa jechuun nama wayyaanee taa'uuf ka'uu dhawwe nama harkaan boombii hojjechuu bare Eertiraa keessatti dhufee Finfinnee keessatti Finfinneen da Bagdaad godhee Finfinnee akka jirutti dhoosuudhaaf kan ture. Kan amma caasamti marroo kun yeroo sana dhaqanii himanii mucaa kana qabsiisanii mana hidhaa keessatti giddirfamaa ture keessaa nama tokkodha jechuudha. Mana hidhaa keessaati ijoolleen hidhaman isaa wajjin hindi isaanii hirphuu walii galanii waadaa walii galanii hindi keenya waraana deemna jedhanii jechuudha. Namoota kana keessaa inkluudii Raasoo Caaltuu maal hindi isaanii kuni nam tokko waraanatti deebi'ee hin jiru faqqadaa qofaadha kan lagatti deebi'ee jechuudha. Dhageessanii lagatti deebi'ee galaa gaafa jedhamu hoogganaadha mucaan kun hin galee jechuudha. Warra galee summii nyaate keessaa nama tokkodha. Warri kaan gaafa qeetti galan ijoolleen 820 meeqa keessaati. Kaan hin badanii kaan gaafa Wallaggatti deebi'an ammas Wallaggaan sinitti himan ijoollee kanarri caalaasaa nu basaasuu dhufteedhani balbala babbaa isaaniitti rasaasaan dhaa godhanii fixani. Kaan magaalaa keessatti ari'anii fixanii jechuudha ijoollee sana. Baalee roobeen yaadadhaa naafati kanarratti wal lolleerra. Ijoolleen galuu qabu jettee jechuudha yeroo sana. Wal arrabsaa turre yaadatta yoo ta'e jechuudha. Har'a garuu tokkoon keessan ijoolleen galtee sun eessa jirti jettanii namni gaafatee hin jiru. Faqqadaan immoo ijoollee sana keessa warra galee mootummaan kun sirrii miti jedhee lagatti deebi'e keessaa nama tokkodha jechuudha. Lagatti deebi'e marrootti bilbilee xaraa barleeffate nuti ani deebi'eera. Kuno akkasidha nu hoogganaa jedheenii jechuudha. Ganaa laganaa marrooni kottu na jala buuta malee jedhee qaruuxee bakkee kana keessa kaa'ee damballaashii fi maqaansaa ibsaana gootu ijaare jedhanii ololaa jechuudha. Anu dhugaanatti fakkaate duratti. Lola hulattanyaa alam hulattanyaa kan isaan walirratti bananii jechuudha. Har'a artistii badeefaatu jira. Har'a lubbuutiin jiraate hin jiraanne hin beeknu. Amma mucaa artistii tokko mucaa naqamtee tokko giddaa ayyaanaatiif mucaan garuu nama naqamtee jiraatudha. Nama naqamtee keessa turedha jechuudha. Artistii nama sirbu nama walaleessuu jechuudha. Argite mucaan kun gaafa jalqaba faqqadaan fi mucaan inni tokko Moosee jedhamu waraana eebbisiisatanii ijoolleen hin beekanii mucaan kun achi deemee jechuudha. Gaafa achi deemee deebi'ee magaalaa naqamteetti dhufu dambalii faa kanatu qabsiise jechuudha. Ijoolleen marrootu qabsiise mucaa kana. Har'a du'ee fi jiraachaa isaa waggaa 5 waggaa 6 maatiin isaan beekanii jechuudha. Akka kanatti kan lolu Horroo Guduruu keessaa Faqqadaa kan naqee haga baafatu marroo argita. Kanatu isaan kan maqaa balleessanii Faqqadaa akka maqaa Faqqadaa ol hin baane kan isaan godhanii taa'anii jiranii jechuudha. Amma gaafani maalidha kunedhee uummatatti qarshii meeqa fixee tan bilbilee gaafan gaafadhu bukoo meeqatu gadi ba'ee jechuudha. Amma Faqqadaa haaluu danda'an hin danda'an jechuudha. Amma maal godhan qarshii niwusii Ameerikaatti maanni maqaasaa maal taa'em lo'i jedhamu intinisa jalqabaa sana maanni maqaasaa maal jedhama araara isa jalqabaatti ega American newspaper kun hundumtuu deemeera dhuguma Itoophiyaan New York Time. New York Time
New York Time itti sobanii kan ofii isaaniitii balleessani. Kan ofii isaaniitii ajjeesaa nama fayyaatti dhaaba'anii jechuudha. Nama fayyaatti hidhanii si fannisanii deemu baale. Fayyaa Oromoo waraana fayyaa mukatti hidhanii deemu jechuudha. Fayyaa gubbaatti sirarraasanii. Dhageesse. Anni kee cobee yoo barbaade waan baate taate yoo barbaade bineensi si nyaate achitti baddaa jechuudha. Hoggana ijoolleen naannoo sana jiran tokko lama funaantee yoo gaafate namni sitti mun jiru jechuudha. Amma hin gadda dhiyeenya kana mucaa wayya ka gaafa dhufe akkas baqamu meerre balu har'a mana hidhaa keessa nama jirutu jira. Nama dhaqiti kana fidi jedhanii hambootti erganii mucaan sun hoggana horroo ture abbaa raayyaa jedhama. Kunoo waggaa ja'a mana hidhaa hamboo keessatti tortoraa jira jechuudha. Namni guyyaa tokko intanitti hin yaanne seeratti hin yaanne waan tokko hin taane namni firdi beeti namni tokko sagalee isaa balleessanii cicim godhanii akka kanatti jechuudha. So bukoo meeqa jira? Dhugaa mansitti himaa jechuudha. Bukoo meeqa jira? Abaa boboo jettee of waamtee kun diina Oromoon si jala diina Oromoo qulqulluu kan hin jaallanne faannootu nutti galee jira. Faannoo irrayyuu ani hin beekon maal jedhe akka ishee waamuyyuu jaritti kanaa jechuudha. Dhugaa rabbiin sinii jedha. Maal akka manifestoon qabdu maal kaayyoon ishee maal akka ta'e hin beektu nama jabaa hin jaallattu kunoo qarshii uummatarraa saamanii miliyooneerri ta'anii jiru jechuudha. Qarshii uummatarraa saamanii. Eessa akka ga'ee jiru maal akka ta'e ooditariin hin jiru dubbi himaan marroo dubbi kutaan marroo dubbi dagdaaqaan marroo waan tokko hin jiru jechuudha. Waan tokko intala wallaala uummata Harargee qabachuudhaaf jedhanii Naajaa Taamzaa fuudhanii achi kaa'an. Mucaa waggaa 21 wanta tokko hin beekne odaa tarbii jedhanii achi kaa'an. Kaan hinde keenya gadi ba'ee arrabsaa ba'ee jechuudha waggaa meeqa guutu kunoo. So jara kanadha kunoo warra amma diqaaltota warra bara. Baazawee kana biltiginnarrallee dhagaatuma turree biltiginnaarrallee dhagaa turree akka gartee marroon ta'a jira. Yookaan ammoo akka marroon miliyeenaraa jechuudha. Waan haarawaa miti. Amma kun diinummaadha yookaan ammoo jibbiinsa malee. Silaa waraana bilisummaa Oromoo uummata keessa socho'aa jiru kuni waan isiin jettu kana guutumaan guutu godhe osoo agartee waan isiin dubbachaa jirtu kana godhe halkan laman bulu Oromiyaa keessa halkan laman bulu Itoophiyaa keessa uummatatti dullaan tumeef keessa baasa waan ta'eef jechuudha. Kun kijiba waaqi guddaan jibbe. Kijiba waaqi guddaan jibbee fi warra agartee durii wanni taa'ee biyya alaa kana taa'eetiin agartee maqaa waraana kanaatti nagartee nyaachaa turee fi maqaa waraana kanaatti nagartee saamaa ture warra kana malee jaalmarroo dirribaa kan afaan qabe gubattee akkana dubbatti gubattee ciincoftee akkana dubbatti jechuun barbaada. Guyyaarraa guyyatti argaa jirra ummanni kan isaan himachaa jira wanni ummati dubbachaa jiru argaa jirra. Kashiin dubbatu kan ammoo warri waraana bilisummaa Oromoo deeggaruuf hin jiru kun dubbatu waan biraati jechuun barbaada. Gaafa dubbatu kabajamtoota keenya laayikii godhaa subscribe godhaa share walii godhaa isin jechuun barbaada. Sagantaa live yaada keessan karaa kommentiitiin nu qooda. YouTube keenya guddaa waan nurraa cufaniif karaa YouTube kanaatiin deebinee dhufnee jirra. Kanaaf hundi keessan walii qoqqooda subscribe godhaa like godhaa share walii godhaa isin jechuu barbaada. Odeessa gaggabaabaa tokko isin qoodee achi booda reeftara sagaleen akka gaariitti hin dhaga'amu ture. Odeessa gaggabaabaa tokko isin qoodee achi booda yaada kiyyalee itti kennadhaa jechuudha. Odeessi keenya gaggabaabaa maali? Tokkoffaa irratti labsii waraana bilisummaa Oromoo guyyaa 3 dura labse. Labsii waraana bilisummaa Oromoo guyyaa 3 dura labse injifannoo gurguddaa argachaa jiraachuu waraana bilisummaa Oromoo gabaasee jiraachudha. Guyyaadhaa labsiin kun guutuu Oromiyaa keessatti kutaa Oromiyaa guutuu keessatti jechuudha. Labsiin kun kan labsame kibbaa hanga lixaa hanga dhiyaatti guutumaa Oromiyaa keessatti jechuudha. Bakkoota waraana bilisummaa Oromoo keessa socho'u zooniilee waraana bilisummaa Oromoo keessa socho'u guutumaan guutuutti jechuudha. Labsiin kun kan labsame kanaaf waraana bilisummaa Oromoo injifannoo gurguddaa argachuu beeksisee jira. Kanumaan wal qabxee obbo Shimallis Abdiisaa Shimallis Abdiisaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa jechuudha. Obbo Shimallis Abdiisaa deebii kennee jira. Araara nu wayyaa nagaa nu wayyaa teennee marii karaa nagaatiin furachuu nu wayyaa waraanni Oromiyaa keessaa nu baasu walitti araaramuu qabnaa jechuudhaan ergaasaa karaa feesbuukiidhaan dabarfatee jira. Kanumaan wal qabatee akkaataan dabarfatee isin yaamne agartee mootummaan isin yaamaa jira. Mootummaan federaalaa isin yaamaa jira. Mootummaan Oromiyaa isin yaamaa jira. Paartiin bilxiginnaa paartiin badhaadhinnaa isin yaamaa jira. Akkuma agartee dura galaa jirtan yookaan ammoo akkuma agartee torbaan kana keessa galaa jirtan ammas galuu hin dagatina yookaan ammoo karaa nagahaatiin waamicha isinii goonee jirra jechuudhaan maxxansee jira. Ijoolleen agartee bosonatti ergee yookaan ammoo gara bosonaa geggeessee ammaan tana akka ijoollee xixiqqoo waamuu miti jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo kan Ameerikaan Finfinnee keessa teettee harka dhoofteef waan ta'eef jechuu kooti. Gaafurtoota kabajamtoota keenya eega kana isin jee irraa baay'ee booda makalaakaan Itoophiyaa raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa jechuudha. Imalli isaa gara naannoo Amaaraatti fuula garagalfatee jira. Naannoo Amaaraa torbaan kana
zamachaa durii agartee zamachaa gara Tigraayimi amma immoo torbaan kun torbaan gara naannoo Amaaraatti jechuudha. Naannoo Amaaraatti faannoo qulqulleessuudhaaf biyyattii baraaruudhaaf biyyattii diinarraa baraaruudhaaf jechuudhaan zamachaa eegalee jira. Zamachaa kanaan wal qabateen uummata Amaaraa sabaaf sablammoonni kan achi keessa jiraatanis karaa makalaakaa wajjin dhaabbachuudhaan yookaan ammoo raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa wajjin dhaabbachuudhaan garee shororkeessaa kana yookaan ammoo garee diina Itoophiyaa kana qulqulleessina torbaan takkatti ni qulqulleessina jechaa jirti jechuudha. Eenyudha? Makalaakaa Itoophiyaati. Ajaa'iba guddaa. Ifi ammoo maqaa faannootiin yookaan ammoo maquma uummata Amaaraa kanaan haa jennuuti mariitu gaggeeffamaa jira jechuudha. Laayikii godhaa, subscribe godhaa, share walii godhaa. Ani kiyyaadhaa yaadota kiyya amma nan eegalaa jechuudha. Kan biraa dammoo hordoftoota kabajamtoota keenya odeessa gabaabaa tokko gurra isin buusa. Odeessa kana hayyoota siyaasaa, paartileen siyaasaa akkasuma obbo Jawaar Muhammad dabalatee namoonni gurguddaan ija biyyattii ta'an marii ammaan tana agartee biltiginnaan uummata walitti araarsaa jirtu yookaan ammoo uummata walitti araarsina itteetiin agartee Finfinnee keessa fi naannoo garaagaraa keessa burraaqaa jirtu guutumaan guutuutti akka milkoofne dubbachaa jiru jechuudha. Addis Standard waliin obbo Jawaar Muhammad akka dubbatetti mariin kun guutuu akka furmaata hin qabnetti lafa kaa'ee jira. Fakkeenyaaf mariin kun osoo waraanni osoo hin eegalin dursa osoo waraanni hin eegalin eegalanii bareeda ture. Amma booda ammoo osoo waraanni agartee dhaabbatee egaa waraanni dhaabbate booda araara foonti kun ta'ame bareeda ture. Amma guutumaan guututti akkaataan isaan itti godhaa jiranis wantummaan isaan wanuma isaan wama hin fakkaanne guutumaan guututti akka itti kaasetti akka hin milkoofnetti jala sararee kaasee jira jechuudha. Isa qofa osoo hin taane hayyoonni biraatis kan saba biraatis jechuu kooti ammoo kama obbo Jawaar Muhammad qofa siin beeksisuun barbaada. Amma gara ajandatti dabarra. Gara ajandatti dabarra. Ajandaan guyyaadhaa. Ajandaan guyyaadhaa kan ajaa'ibaati. Ajandaani ajandaa walitti funaanuu jira. Biltiginnaan ajandaa walitti funaanaa jirti. Ajandaa walitti qabachaa jirti. Ajandaa isii walitti funaantu maali? Rakkoo biyyattii keessa jirtu walitti funaanuudhaaf uummatarra. Amna ajaa'iba bar yeroo takka takka na baay'ee na ajaa'iba. Ajandaa walitti funaanuu jirra yookaan ammoo rakkinni biyyattii sun keessa jiru rakkinni agartee as dura biyyattiin tun keessa turte kan gaafa Minilik irraa eegalee Haile Sillaasee irraa Mangistuu irraa agartu Mallasa irraa hanga Abiy Ahmed jiru kana rakkinni kana furuu fi ajandaa walitti funaanaa jiran jechuudha. Ajandaa mee kan gaafa sunuu dhiisa kan gaafuma agartee Minilik irraa maalirraa kana iyyuu dhiisa. Kama Abiy Ahmed hagamu Abiy Ahmed dhufe kana iyyuu osoo silaa eegaltanii haguma Abiy Ahmed yookaan ammoo muummee ministeeraa keenya kabajamoon kunuu haga dhufe osoo silaa eegaltanii waan agami biyya sun keessa godhamaa jira. Haya Itoophiyaa keessatti yookaan ammoo Oromiyaa tasa Itoophiyaa keessatti uummanni hin beeku waan rakkoo jiru uummanni hin beeku. Rakkoon biyyattii sun keessa godhamaa jirtu rakkinni biyyattii sun keessa ta'amaa jiru lammiin Itoophiyaan dhiisite lammiin biyya biraatu ni beekte jechuudha. Sigalee lammummaan biyya biraatu ni beekan jechuudha. Kanaaf isaan ammoo ajandaa walitti qabaa jirra. Ajandaa walitti funaanaa jirra. Warra agartee hafan kan akka waraanallee warra waraanaa yookaan ammoo kan akka faannoo kan akka waraana bilisummaa Oromollee waamicha isinii goone jirra. Ajandaa walitti funaanaa jirra. Irratti dhiyaadhaa ashaaraa seena qabeessa kan Afrikaafis akkasuma addunyaallee fayyadu. Ajaa'ibaa bara mee jechootuma isaan fayyadaman laal kan addunyaa fi Afrikaallee irraa waa barattu yookaan ammoo irraa fakkeenya fudhattu. Ashaaraa kana keessatti agartee hirmaachuu qabdanii jechaa jiru. Garuu hayyoota siyaasaa kan abaa'oo kan kafaa'oo hayyoota garaagaraa manidhaa keessatti dararaa jiranii manidhaa keessatti waxalaa jiran warra agartee waraana hidhatee bosona keessa jiru miti warra agartee karaa nagaatiin qabsoomnee magaalaa Finfinnee keessa jiru iyyuu guutumaan guutuu waan isaan godhan argaa jirra waan ta'eef jechuudha. Isaan ammoo waamicha akkuma itti fufee jira. Waamicha kana akkaataan isaan itti dubbachaa jiran yookaan ammoo akkaataan isaan itti haasawaa jiranii. Ajandaa kana jechuudha. Rakkoo tokko irratti rakkoo biyyattii keessa jirtu ummati haadhi yookaan ammoo dubartiin qeerroon qarreen warroonni agartee mootummaa keessa dalagan barsiisonni artistoonni abbootii gadaa abbootii amantaa akkasuma warra garaagaraa jechuudha. Namoota gurmaa'anii akkaataa isaan itti gurmaa'anii achi booda wanta agartee isaan dhiyeessan madarakii gubbatti dhiyeessanidha. Kanarratti agartee furmaata fiduudhaa fi mariin biyyoolessaa kun godhamaadha. Mariin biyyoolessaa kun godhamaadha. Kutaalee garaagaraatirraa akkasuma naannolee garaagaraatirraa walitti qabnee jirraa jechuun jira. Amma fakkeenya wayii waggaa isinii kaa'e. Just jechuun akkuma yaada dhiyeeffachaa jirra waan ta'eef fakkeenya wayii waggaa isinii kaa'e. Marii biyyoolessaa waggaa jedhan sabaaf sablammoota 86 jechuudha kan inni ilaallatu. Biyyattii sun keessa sabaaf sablammoota 86. Sabaaf sablammoota 86 sun keessa eenyutu irra dhiyaate yoo agartee paartii biltiginnaa taate malee. Yoo agartee warra deeggartoota paartii biltiginnaa tan Oromoolleen ta paartii biltiginnaa tan Amaaralleen ta paartii biltiginnaa tan Guraagalleen ta paartii biltiginnaa hundi isiitii yoo agartee yoo ta paartii biltiginnaa taate malee eenyutu irra dhiyaate mee naa hima eenyu mee nama biraa kan irra dhiyaate jira.
Kafaa Babaawwan beekamaadha. Paartilee gurguddoo Itoophiyaa sun keessatti iyya taate irratti hin dhiyaanne. Paartilee garaagaraa irratti hin dhiyaanne, hayyoonni garaagaraa irratti hin dhiyaanne, abbootiin amantaa irratti hin dhiyaanne, abbootiin gadaa irratti hin dhiyaanne, artistoonni irratti hin dhiyaanne, wallaalaaf beekan irratti hin dhiyaanne, jaarmaaleen biyya sun keessa jiru irratti hin dhiyaanne. Si galee maal waliin mari'atta duuba? Waraanni bilisummaa Oromoo maa dhiisigaa? Silaa ka waliin mari'ataniyyuu waraana bilisummaa Oromooti. Silaa ka waliin mari'ataniyyuu garee faannoo kana silaa ka waliin mari'atan warra TDF yookaan ammoo waraana TDF kan jedhan kan TPLF kana woboodhaa jechuudha. Biyya sun keessatti araara buusuudhaaf ajandaan hin barbaachisu. Yookaan ammoo ajandaa walitti funaanaa jirra. Ajandaa walitti funaanuudhaaf jechuudha nama 2500 wanni itti agartee biyyattii keessa bobbaaftuuf hin jirtu. Wanni ajandaallee walitti funaanan hin jiru dhibbarraa dhibbatti. Maaliif rakkoon biyyattii sun keessa jirtu rakkoo waraanaati. Rakkoon biyyattii sun keessa jirtu guutumaan guutuu yoo waraanni dhaabbate furmaatiin ni dhufa. Yoo waraanni agartee osoo waraanni deemamaa jiru, osoo waraanni guutuu Oromiyaa keessatti labsamee deemamaa jiru, osoo waraanni guutuu naannoo Amaaraa keessatti labsamee deemaa jiru, naannoon Tigraay illee callisteetuma riphxeetuma laalaa jirti malee wanni ati marii biyyaalessaati jettee olii gadi fiidu hin jiru. Namoonni baay'inaan qeeqa gurguddaa irra dhiyeessaa jiran isaan akkaataan isaan jechaa jiranitti tokkummaadha. Tokkummaa agartee biyyattiiti. Tokkummaa sabaaf sablammoota rakkoo jiru agartee waloodhaan yaadatti amanuudha, wal tuffachuu dhabuudha. Waan ajaa'ibaatti wanni isaan haasa'an waan biraati. Gaa hordoftoota kabajamtoota keenya laayikii godhaa, subscribe godhaa, share walii godhaa. Yaada gaa kan ajandaa keenya kan guyyaa irraa kanarratti isinis maal jettan yaada keessan nuu qooda bal'inaan isiniin jechuun barbaada. Kan marii kanarratti guutumaan guututti beekaanis wallaalaanis ka paartii qabullee kan qabnelleen hayyoonni guutumaan guututti mariin kun akka milkoofne ammarraa balaaleffachaa jiru jechuudha. Biltiginnaalleen akkuma itti fuftee jirti yookaan ammoo paartiin badhaadhinaatulleen akkuma itti fuftee jirti. Gariin ammoo namoonni baay'inaan gaa sodaa gurguddaa ni qabu, sodaa biyyattii ni qabu. Sodaan isaan qaban maali? Mariin kun agartee mariin agartee biltiginnaan amma godhaa jirtu kuni furmaata finna irratti agartee balaa biraa keessa biyyattii akka hin buufneef balaa biraa keessa akka lammii biyya sun keessa jiraatu akka hin buufneef sodaa gurguddaa qaban miidiyaa hawaasaa isaan irratti dubbachaa jiran jechuudha. Sodaan fakkeenyaaf biltiginnaan agartee marii tana ofiisiitiif jecha yookaan ammoo faayidaa ofiitiif jecha kaayoo ofiisii galmaan gaachuuf jecha waan agartee taargeettii keewwatte yookaan ammoo goolii isin taargeettii keewwattetu jira. Goolii isin taargeettii keewwatte kanaaf jecha marii kana eegalte malee ummata Itoophiyaatiif yaaddee miti, ummata Oromootiif yaaddee miti, sabaaf sablammoota biyyattii sun keessa jiru kan waraana keessatti jiraachaa jiruuf yaaddee miti. Goolii isii agartee galmaan gaachuudhaaf fakkeenyaaf waan akka seeraa, waan akka heeraa ittiin bulbaata biyyattii kan ittiin jijjiiruudhaaf jecha akka feetetti harka si micciiruudhaaf waan agartee yaadan galmaan gaachuudhaaf jecha waan kana eegalte malee furmaata biyyattiitiif miti. Araara dhugaa sun barbaaddeef miti. Dhugumaan agartee biyyattii sun keessatti agartee waan amma godhamaa jira kanaaf barbaaddeeti miti jechuudhaan qeeqa gurguddaa irra dhiyeessaa jiranii kun dhugaa jirtu jechuudha. Ka gaafa Minilikii haasa'uu dhiisi, ka gaafa Haayila Sillaasee haasa'uu dhiisi, ka gaafa Mangistuu haasa'uu dhiisi, ka atummaan keessa jirtu kanayyuu haasofne fidhuu jechuudha. Sigalee haasofne isaan agartee rakkoo durirraa eegalteettu agartee biyyattii raasaa jira. Rakkoo agartee gaafa Minilikii gaafa Haayila Sillaasee fi gaafa Mangistuutu jechuudhaan ololaa jiru kan ammoo kijibaa jiru waan ta'eef suniyyuu dhiisaati agartaa Abiy Ahmad dhufe kanayyuu ummati akkamii amma ummanni jibbansa hamaadhaan ilaalcha siyaasaa osoo hin taane jibbansaa wallaala jechuudha. Haga barre sabi biraa Abiy Ahmad haga dubartii Oromoo takka hin fuune, haga sabi Oromoon takka Amaaraatti hin heerumne tokko, saba Amaaraatti hin heerumne tokko, haga Tigree Oromootti hin heerumne tokko biyyattii sun keessatti gahamee jira. Kun dhugaa jirtu, dhugaa jirtu haaluu hin dandeenye jechuudha. Reyaalitii lafa jirtu waan ta'eef jechuu kooti hagas gahee jira jechuudha. Kanaaf ajandaan isiin walitti qabdu guutumaan guututti hin jiru. Ajandaan isiin walitti qabna itti ammaan tana biyyattii keessatti deemamaa jirtu kuni lammiin biyya biraatu akka areeftan isin kaasa lammiin biyya biraa baqataan biyya biraatu ni beekaa jechuudha. Rakkinna biyya sun keessa jiru, rakkinna waraanaati, rakkinni biyyattii sun keessa jiru waraanni dhaabbate wannummaan achi naa ajaa'iba yeroo takka takka taa'ituma naa ajaa'iba wanni furmaannaa itti yaani yaada qeerroo yaada isii laallaa guruppiidhaan walitti qabnee qeerroollee guruppiidhaan walitti qabnee qarreellee guruppiidhaan walitti qabnee haadha siinqee akkasuma haadholee dubartii jechuudha, abbootii biyyaa, abbootii gadaa taatu, abbootii amantaa taatu akkana walitti qabnee waan isaan agartee guruppiidhaan mari'atan gara badarrakki irratti dhiyeeffatanidha. Sigalee waan isaan mari'atan kan biraa jira lolli nurraa dhaabbatudha. Nagaa barbaannaadha, araara barbaannaadha, furmaata agartee biyyattii san keessatti araarri akka dhufuu barbaannaadha. Wanni biraa takka illee hin jirtu bara. Sigalee wanni biraa takka illee hin jirtu. Kanuma. Wanni silaa agartee godhamuu qabu illee mariin biyyaalessaa akka barbaachisu illee araarri akka buufi nagaa akka buufi biyyattii sun keessatti malee wanni agartee maqaan maali
ummataaf furmaata finna yookaan ammoo ummataaf agartee haqqii barbaanna moo paartii bilxiginnaatii fi haqqii barbaanna yookaan ammoo haqa barbaanna. Si galee akkasii bara akkasuma fakkaata bara paartii bilxiginnattu haqa barbaadachaa jira malee ummata Itoophiyaatiif lammii Itoophiyaatiif miti jechuun barbaada. Akka koottis namoonni garagaraa hayyoonni garagaraa illee akkaataan isaan itti dubbataa jiran exactly wanni kun sodaa guddaa keessa nama buusaa jechuudha. Because amma fakkeenya hoggaa isinii kaase seerri Itoophiyaa yoo jijjiirame heerri Itoophiyaa yoo jijjiirame lammii kamii fudhata? Amaarri ni fudhata, Oromoon ni fudhata, Tigreen ni fudhata, Walaayitaan ni fudhata, sabi biraalleen akkasuma naa lakkaa'e. Heerri Itoophiyaa seerri Itoophiyaa yoo jijjiirame jechuudha. Si galee bilxiginnaan ammoo tokkoffaan kaayoon isiin wanni isiin deemaa fi jirtu ittiin harka si micciiruudhaaf seeruma Itoophiyaa kana jijjiiruudha. Si galee seera amma federaalizimii jedhamu kana jijjiiruudha kaayoon isii guddaan. Because amma eega marii biyyoolessaa godhanii irraa ba'an booda maali katti aanu? Wanni isaan fiduu barbaadan maali? Marii biyyoolessaa godhee jira, mootummaa addunyaa dhagahee jira, akkasuma dhaabbilee garaagaraa kan agartee doolaara irraa bocuqadhu dhagahee jira, marii biyyoolessaa godhee jira, gareen irratti hirmaachuu dide dantaa isiiti, achi booda garee taan irratti waraanatti banama, seerri fi diriirfattee yookaan ammoo seera kana balleessitee heera kana balleessitee heera ofii tumatti jechuudha. Heera ofii yoo tumatte booda what is the next? Ati nayyamta Itoophiyaa, Oromiyaa, Itoophiyaa jalatti cafallaqamtee bultuu fi akkasuma naannoo kamittu ayyamame naayib. Naannoo kamittu ayyama jechuun just akkuma yaada amma akkuma yaadatti kaasuu barbaada. Naannoo kamittu ayyamaa jechuudha. Si galee waan kana natti fakkaata. Waanuma goolii isii galmaan gaachuudhaaf waanuma yaada isii agartee wanni gaachuudhaaf malee uummata furmaata fiduudhaaf araara biyyattii sun keessa buusuudhaan dhugumaan agartee Itoophiyaa amma Afrikaa miti addunyaa miti waanuma kamiyyuu duubatti hafte kana dhugumaan araara dhugaa sun biyyattii sun keessa buuftee furmaata fiduudhaaf miti jechuun barbaada. Like godha, subscribe godha, share walii godha. YouTube keenya kana YouTube kan nurraa cufanii karaa biraatiin karaa kanaan deebinee jirra jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota keenya waa'ee ajandaa funaanuu yookaan ammoo marii biyyoolessa Itoophiyaa irratti amma yaada kennachaa jirru. Isinis maal jettan karaa koomentiitiin nuu qoodaa isiniin jechuun barbaada. Wantoota garaagaraa irratti yaada yoo qabaattan karaa koomentiitiin yaada nuu qoodaa karaa live irra jira jechuudha. Viidiyoodhaan mul'achuu hin danda'u. Ani kiyyaadha. Viidiyoodhaan mul'achuu hin danda'u. Maaliifin guutumaan guututti YouTube nuu guree jira jechuudha viidiyoodhaan amma karaa sagalee qofaan isinii qooduu danda'a. Karaa viidiyootiin guutumaan guututti YouTube nu guree jira jechuun barbaada. Kanallee akka nu guddistan abdii guddaa qaba. YouTube gara 170 qabuttu nurraa cufame waan ta'eef kanallee akka nu guddistan abdii guddaa qaba. Torbaanuma kana keessa bannee haala bareedaadhaan subscribe nu godhaa jirtanii baay'ee galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Kanarratti yaadota garaagaraa waan biyya keessa jiraatii fi waan agartee hayyoonni siyaasaa paartiilee wantoota garaagaraa walitti qabee akkuma duraan qaba viidiyoodhaan osoo hin taane karaa audiootiin isiniif dhiyeessaa jechuun barbaada. Hordoftoota kabajamtoota keenya like godhanii mee nama 30 oliin ilaalaa jira. Namni like godhi maali? Subscribe maan godhi, like maan godhi. Angoone like subscribe maan godhi maal like ngoone isiniin jechuun barbaada. Kana kanattu deemamaa jira hordoftoota kabajamtoota keenya. Kan biraa dammoo kan biraa yoggaa itti isinii ida'e kan biraa yoggaa isinii itti ida'e kan biraa hordoftoota kabajamtoota keenya like godha, subscribe godha, share walii godha isiniin jechuu barbaada. Haqa uummata Oromoo yookaan ammoo haqa Itoophiyaaf barbaanna garee jettu garee agartee ammaan tana marii biyyoolessaa jettu kana wal qabatee marii araaraa karaa nagaa paartilee agartee paartilee siyaasaa tan agartee waraanaa tan karaa nagaatiin qabsoof tan waraanaa guutumaan guututti in amman I think sagaleen koo akka gaarii dhagahamaa jira natti fakkaata. Ni ciccita natti fakkaata. So paartileen siyaasaa I think ni dhagahama mee dhiiroo na beeksisa rabbii jaati. Ni dhagahama? Yeah. Thank you. Yeah. Egaa hordoftoota kabajamtoota keenya I think akka gaariin dhagahamana jee yaadaan ciccita garuu rakkoo hin qabu. Jee yaadaan yoo dhagahamin illee na barreessuu hin dagatinaa yoo dhagahame ammoo bareedaadhaan jechuun barbaada.
Egaa hordoftoota kabajamtoota keenya marii kanaan wal qabatee paartileen siyaasaa gurguddoon biyyattii sun keessatti argamtu akkasuma kan karaa waraanaatiin qabsooftu akkasuma karaa nagaatiin qabsooftu kan agartee boordii filannoo Itoophiyaa jala galmoofte ammaan tana mana hidhaa keessatti tortoraa jirtu mana hidhaa keessatti waxalamaa jirtu guutumaan guututti osoo irratti hin maatin osoo agartee even just akkuma yaadattiyyuu hayyoota biyya sun keessa jiru beektota biyya sun keessa jiru jaarolee biyyattii tan biyya sun keessa jiru takka illee osoo irratti hin hirmaatin mariin milkaa'u guutumaan guutuutti hin jiru jechaa jiru jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoos paartileen siyaasaa kafaa'os tanabaa'os karaa nagaatii beekatan isiniin jechaa jiru. Waraana hidhatee osoo hin taane karaa nagaa abaa'oo karaa nagaa ta Finfinnee akkasuma kafaa'oon hayyoonni siyaasaa tan agartee akka Jawaar Mohammad dabalatanii guutumaan guutuutti akka hin milkoofne dubbataa jiru jechuun barbaada. Awwaanni tokkiin irraa kun hin taane natti fakkaata. I think is I masawa jiranatti magari dame yeah egaa hordoftoota kabajamtoota keenya viidiyoo biraatiin laayifii walitti deebina. I think viidiyoo nagaa qaba laayikii godhaa subscribe godhaa walitti deebina. Nagaa waaqa keessanaa oola nagaa naa bula.